Akkam jirtu maatii Odaa Akaadaamii nagaa keessanidha. Ani nagaa kooti Waaqayyoof haa galatu. Egaa chaapterii afuraffaa Internet of Things Emerging Technology kanaan dura wajjin jalqabne turre chaapterii afuraffaa kana walii wajjiniin jalqabne jechuudha. Guyyaa har'aa gara barnoota keenya guyyaa har'aatti utuu hin seeniin garuu adaraa keessan obboloonni maatii keenya hin taane bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa akkasumas immoo hojii nu hojjennu kana kan jaallattan nu jajjabeessuun gaarii fakkaate kan isinitti mul'ate viidiyoo keenya like gochuun comment gochuun ijoollota biraa akka qaqqabuudhaaf immoo gaaddisa Odaa kana jalatti immoo affeerraa jaalalaa karaa share gochuutiin akkasiin gootan abdii guddaa isinirraa qabna. Mata dureen keenya guyyaa har'aa Internet of Things kan jedhudha yookaan immoo internetii wantoota IoT maal jechuu akka inni ta'e sirriitti xiyyeeffannoo guddaa laachuudhaanidha walii wajjin kan ilaallu. Akkuma isin beektan chaapteriin tokko content yookaan immoo qabiyyee ni qabaata. Definition of the term IoT hiikaa jecha IoT kana ni ilaalla yookaan internet of things hiikaan isaa inni kan jedhu ni ilaalla. History of IoT seenaa akkamii keessa taree dhufe seeraa akkamii keessa darbee dhufe kan jedhu ni ilaalla. Advantage and disadvantage of IoT faayidaaf miidhaa inni qabu akkasumas explanation of IoT works IoT'n akkamitti akka inni hojjetu ni ibsina explain goone jechuudha. Caasaa isaa yookaan immoo architecture of IoT caasaa isaa ni ibsina. Application area bakkeewwan itti fayyadamnu dabalatee egaa just contentiiwwan kanneen irratti xiyyeeffachuudhaan walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Amma isiniif danda'ame yaadaaf qalbii keessan ana waliin godhaatii dhaggeeffachuu yaala. Jalqaba irratti overview of Internet of Things isheen kun egaa waliigala internetii wantoota walumaa galatti internetii wantoota kana gaafa ilaallu the most important feature of Internet of Things include isheen kun egaa maalidha? Amalli ijoon internetii wantoota yookaan immoo IoT jennee kanneen ibsinne kunneen egaa kanneen armaan gadii kan of keessatti qabatu amaloota ijoo armaan gadii kanneen of keessatti qabatu jechuudha. Jalqaba irratti artificial intelligence boqonnaa sadaffaa irratti kan ilaalle qaroomina namtolchee yookaan immoo artificial intelligence kan dabalatudha. Connectivity walquunnamtii kan dabalatudha. Walquunnamtii maashiniif maashinii gidduu jiru, walquunnamtii maashiniif nama gidduu jiru. Sensors kun immoo miira fannistoota yookaan immoo sensaroota kan dabalatudha jechuudha. Inni biraan active judgment hirmaannaa dammaqaa small device meeshaalee xixiqqoo dabalatee egaa isaan kunneen the most important feature of Internet of Things kan jennu yookaan amala ijoo internetii wantoota kan jennudha. Just isaan kun amala ijoo Internet of Things yookaan IoT jechuudha. Overview of Internet of Things kan ilaalaa jirru. Tuqaa isa jalqabaa irratti xiyyeeffannee gaafa ilaallu artificial intelligence sirriitti kagaadii fageenyaan kanaan dura ilaalaa turre. IoT makes anything virtually smart, meaning it enhances every aspect of life with the power of data collection, artificial intelligence, algorithm and networks. IoT niga waan kamiyyuu akka smart ta'u godha jedhee amana. IoT wanti kamiyyuu smart akka inni ta'u godha. Kunis egaa dandeettii walitti qaba odeeffannoo algoritmii qaroomina namtolchee fi kutaaleen garaagaraa kanneen akka hidhataatiin jireenya keessatti kallattii hundanii fooyyessa jechuudhaan amanama jechuudha. Jireenya keessatti kallattii hundaan fooyya'insa ni argamsiisu jechuudhaan kan itti amanamudha jechuudha. Artificial intelligence kana keessatti inni itti aanu connectivity kan jennu yookaan immoo walquunnamtii kan jennu konseptii akkamii of keessaa qaba kan jedhuu fi new enabling technology for networking and especially IoT networking means teknooloojiiwwan haaraa networkii uumuuf dandeessisan keessattuu networkii IoT gaafa jennu networks are no longer exclusively tied to major provided therefore IoT creates these small networks between these system devices. Kana gaafa jennu gamaan networkiiwwan dhiyeessitoota gurguddoo irratti
qofa akka hin hordofne taasisu jechuudha. Dhiyeessitoota gurguddoo irratti qofa akka isaan hin hordofne yookaan immoo akka isaan hin hundoofne taasisu jechuudha. Kanaafuu maanni gazeerfoor IoT'n meeshaalee sirna isaa gidduutti niitoorkiiwwan xaxamaa ta'an ni uume jechuudha. Niitoorkiiwwan xaxamaa ta'an ni uume jechuudha IoT'n. Inni tan connectivity isheen jettu kun konseptii kana kan isheen of keessaa qabdu. And the next one is sensors kan jennu yookaan immoo miira fannistootaa kan jennu kun maayinni IoT loses its destination without sensors. Internet of Things yookaan internetiin wantootaa nuyi jennu kun egaa utuu miira fannistootaa hin qabaatiin adda durummaa isaanii dhabe jechuudha. Adda durummaa isaanii dhaba ture garuu erga sensorsii dabalatee garuu adda durummaa qabaachuu yookaan goonfachuu danda'eera jechuudha. They act as defining instruments that transform from standard passive networks of device into an active system coupling of real-world integration. Isaan egaa akka meeshaalee hiika kennanitti tajaajilu jechuudha. Isaan kunneen sensarsi kan nuyi jennu kunis niitoorkii meeshaalee idilee kan callisaa ta'e irraa gara sirna dammaqaa kan addunyaa dhugaa wal qabuutti ni jijjiiru jechuudha. Kanneen akka meeshaalee kanneen callisoo ta'an irraa kanneen addunyaaf addunyaa walitti fiduu hin dandeenye irraa gara sirna dammaqaa kan addunyaa bakka tokkotti walitti fiduu danda'uutti ni jijjiiru jechuudha. Egaa sensoroonni kunneen Sensoroonni kunneen just konseptii akkasiidha kan isaan of keessaa qaban. Amma yoonaa overview of internet of things yookaan immoo walumaa galatti internetii wantoota achii gadi ilaalaa jirra jechuudha. Achii gadi ilaalaa jirra. And the next one is active engagement. Isheen kun immoo hirmaannaa dammaqaa. Hirmaannaa amaloota ijoo internetii wantoota ilaalaa irra mitiire amaloota ijoo ilaalaa irra. Itti aanee kan jiru active engagement kan jennudha. IoT introduce a new paradigm for active content. IoT ni hirmaannaa callisaa yookaan immoo passive kan jennu irra caalaa qabiyyee content kan jennu oomisha yookaan product kan jennu service engagement kan jennu yookaan immoo tajaajila dammaqaa kan jennu. Rather than passive engagement just IoT ni hirmaannaa callisaa yookaan passive irra caalaatti qabiyyee oomishaa fi tajaajila dammaqaa ta'eef akkaataa hojii haaraa beeksisa jechuudha. Just isheen kun egaa active engagement keessatti dhiibbaa inni uumaa jiru kan nutti agarsiisudha. Itti aanee kan jiru small device kun immoo meeshaa xixiqqaa akka inni fayyadamuu danda'udha. Those devices has become smaller, cheaper and more powerful over time. So IoT exploits pursue built small devices to deliver this precision, scalability and versatility. Meeshaaleen kunneen yeroo ammaa keessa xiqqoo dhimma kan hin baafnee fi humna guddaa qabaachaa kan hin turre ta'anis amma garuu humna guddaa qabaachaa kan dhufanidha jechuudha. Dhimma baasaa kan dhufanidha. Kanaafuu internet of things sirrummaa yookaan immoo bal'inaa fi dandeettii dachaaf meeshaalee xiqqaa dhimma addaaf hojjetamanitti fayyadame jechuudha. Meeshaalee xixiqqaa dhimma addaaf hojjetamanitti ni gargaarame jechuudha. Ni gargaarame jechuudha. Toopikii guddaan sirriitti walii wajjiniin ilaaluu qabnu inni biraan definition of IoT kan jedhudha. Definition of IoT yookaan immoo hiika internetii wantoota jechuudha. Several groups define IoT using differently definitions. Gareewwan adda addaa hiika adda addaatti fayyadamuun internet of things kana hiikaniiru hiikaa itti laataniiru jechuudha. And the first one is according to the internet architecture board is definition akka hiika boordii caasaa internetii yookaan internet architecture board kan jennutti hiikaan isaanitti laatan sirriitti na dhaggeeffadha. IoT is networking of smart object means a huge number of devices intelligently communicating in the presence of internet protocols that cannot be directly operated by human beings but exist as components in building vehicles or the environment. Internet of things yookaan internetii wantoota meeshaalee qaroo yookaan immoo smart object kan jennu niitoorkiiwwan wal qabsiisudha jechuudha. Smart object ta'anii niitoorkiiwwan kan wal qabsiisan yommuu ta'an kunis meeshaalee hedduu karaa
pirootokoolii intarneetiitiin qaroominaan kan wal quunnaman kanneen kallattiin namaan hin ajajamne garuuga akka kutaalee ijaarsaa konkolaattotaa yookaan immoo naannoo keessa jiran jechuudha. Hiika akkasii kan itti laatan egaa internet architecture board definition dha yookaan immoo warra hiikaa internet architecture board kana jechuudha. Hiikaan isaan itti laatan kana jechuudha. Qixa kanarra kan isaan hiikaa itti laatan. The second definition is according to the internet engineering task force organizations. Inni kun immoo akka jaarmiyaalee intarneetii injiinaringii taaksiitti jaarmiyaaleen kun immoo akkamittiin hiikaa itti laatan intarneetii wantootaatti kan jedhuu fi IoT is the networking of smart objects in which smart objects have some constraints such as limited bandwidth, power, and processing accessibility for achieving interoperability among smart objects. Isheen kun immoo sakaroolii irraa wanta ittiin adda taatu qabdi jechuudha. Intarneetiin wantootaa egaa niitoorkii meeshaalee qaroo yoo ta'u inni kunis sakaroolii wajjin wal fakkaata haa ta'u iyyuu malee meeshaaleen qaroon kunis wal quunnamtii gidduu isaaniitti uumuuf daangaa akka bandwidth yookaan immoo daangaa xiqqaa ta'e humnaa fi dandeettii odeeffannoo hojjechuu qabaachuu danda'u. Walii isaanii gidduuttis immoo taaksii yookaan walitti hidhamiinsa hojii ni qabaatu jechuudha. Walitti hidhamiinsa hojii ni qabaatu internet of things kanneen jennu kun. Just definition tokkoffaaf lammaffaa ilaalleerra qixa kanarra ilaalleerra amma isinii danda'ame konseptii isaa qabachuu yaala keessumaa hiikaa kana gaafa itti laachaa deemnu sirriitti konseptii isaa hubachuu danda'utu isin irra jiraata. Adaraa keessan ijoollonni viidiyoo kana laayik hin goone yoo jiraattan laayik gochuun keessan faayidaa guddaa nuuf qaba. Koomentii godhaa akkasumas viidiyoo kana sheer gochuun warri maatiin ta'an immoo adaraa sabaati ga'inni kuni sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa isinii jenna. And the third definition of Internet of Things is according to the communication category magazines definitions. Isheen kun immoo akka hiika barruulee ramaddii quunnamtiitti. Akka hiika barruulee ramaddii quunnamtiitti internetii wantoota hiikaa qaba jechuudha. IoT is a framework of all things that have a representation of the presence of the internet in such a way that new application and services enable the interaction in the physical and the virtual world in the form of machine to machine communication in the cloud. Internet of things yookaan internetii wantootaa caasaa wantoota hunda bakka bu'ummaa internetii qabanidha jechuudha. Sirriitti jala muraa qabadhaa ishee kan caasaa wantoota hunda bakka bu'ummaa internetii kanneen qabanidha jechuudha. Kunis egaa tajaajilaa fi pirogiraamoota haaraa fayyadamuudhaan addunyaa qabatamaa fi addunyaa virtual gidduutti quunnamtii maashin to maashinii yookaan M to M kan jennu kan maashin to maashinii duumessa yookaan immoo kiloodii keessatti ni uume jechuudha. Isheen kun egaa akka hiikaa barruulee ramaddii quunnamtiitti hiikaa internetii wantootaatiif laatamedha jechuudha. The fourth one is according to the Oxford definitions. Kun immoo akka hiikaa Oxford hiikaa akkamii laate kan jedhuuf Internet of Things is the interaction of everyday objects, computing devices through the internet that enables the sending and receiving of useful data. Internetii wantoota wal quunnamtii meeshaalee guyyaa guyyaatti itti fayyadamnuu fi meeshaalee kompiitaraawaa internetii fayyadamuun odeeffannoo faayidaa qabu arguu fi fudhachuu dandeessisuudha jedhaman. Odeeffannoo faayidaa qabu arguu ta'uu danda'a akkasumas immoo fudhachuu dandeessisuudha jechuudha. Receiving of useful data. Isheen kun egaa akka hiikaa Oxford University dha. The term Internet of Things defined according to the 2020 conceptual framework is expressed through simple formulas such as jechi Internet of Things jedhu kun egaa akka caasaa yaadaa yookaan conceptual framework kan jennu kan bara 2020tti formulaa salphaa kanaan ni ibsame jechuudha. Formulaan kunis egaa maalidha? Akkuma isin agartan saanduqa kana keessatti IoT is equal to services. Internetii wantoota walqixa tajaajila ida'uu daataa odeeffannoo ida'uu niitoorkiiwwanii ida'uu sensors miira wantoonni kun walitti daban tajaajilli
kennamu walitti dabalame odeeffannoo yookaan immoo daataan gaafa dhufe itti dabalama akkasumas niitoorkii irratti immoo seensarii yookaan miireffannaan fannistootaa dhufe gaafa itti dabalamu intarneetii wantootaa kenna yaada jedhu qaba gaa isheen kun akkaataa yaada Oxford definition'itti jechuudha. Itti aanuudhaan egaa generally IoT is a network of physical objects or things embedded with electronics, software, and network connectivity which enables these to collect and exchange data. Akka waliigalaatti IoT'n egaa neetworkii meeshaalee qabatamaa yookaan wantoota elektirooniksii sooftiweerii fi walquunnamtii neetworkii of keessaa qaban gaafa ta'u fakkeenyaaf amma kunis gala odeeffannoo walitti qabuu fi wal jijjiiruuf ni dandeessisa gaa odeeffannoo walitti qabuuf jijjiiruuf ni dandeessisa jechuudha. It is also a system of interrelated computing devices, mechanical and digital machines akkasuma sirna meeshaalee kompiitaraa wal qabatan maashinoota makaanikaalawaa objects, animals or people that are provided with unique identification and the ability to transfer data over a network without requiring human to human or human to computer interaction. Akkasumas digital wantoota kanneen akka bineensota yookaan immoo namoota mallattoo adda qabanii fi odeeffannoo neetworkii irratti wal quunnamtii namaa fi namaa yookaan immoo namaa fi kompiitaraa malee dabarsuu danda'anidha jechuudha. Kana malee wal quunnamtii kan dabarsuu danda'an maaltu intarneetii wantoota yookaan IoT kan jennee ilaalaa kan jirru jechuudha. IoT is a network of devices that can sense, accumulate, and transfer data over the internet without any human intervention. IoT'n yookaan intarneetii wantoota gaa neetworkii meeshaalee hirmaannaa namaa tokko malee intarneetii irratti odeeffannoo hubachuu walitti qabuu fi dabarsuu danda'anidha. Sirriitti ishee kana jala muraatii qabadha. Paartii kan sirriitti jala murtanii qabachuu danda'u isin jiraata. Intarneetiin wantoota kunneen egaa hiikkaan isaa walii galaa definishinii gaafa laattan even qormaata irratti barreessi definishinii intarneetii wantoota yoo isin jedhame neetworkii meeshaalee hirmaannaa namtolchee tokko malee hirmaannaa namtolchee tokko malee la dhaggeeffadha. Neetworkii meeshaaleeti hirmaannaa namaa tokko malee intarneetii irratti odeeffannoo hubachuudha. Hirmaannaan namaa keessa hin jiru. Yaadi namaa keessa hin jiru. Gaheen namaa keessa hin jiru. Without stakeholder of men odeeffannoo hubachuu kan understanding the information walitti qabuu sassaabuu fi dabarsuu immoo kan danda'anidha jechuudha. Internet of IoT kan jennu kun konseptii kanadha. Hiikkaansa walii galatti kan inni qabuudha. Itti aansuun kan jiru simply stated the Internet of Things consists of any device with an on-off switch connected to the internet including anything such as kun egaa akka salphaatti yoo ibsamu intarneetiin wantoota meeshaalee koottoo yookaan immoo switch kan jennu kun egaa koottoodha maqaa afaan Oromoo sirriidhaan yeroo baay'ee ergisaa afaan Ingiliffaatiin fayyadamna. On off kanneen qaban kanneen intarneetiin wal qabatan kamiyyuu of keessaa qaba jechuudha. Kanneen akka fakkeenyaaf amma ranging from cell phones to building maintenance to the jet engine of an airplane. Bilbiloota harkaa irraa kaasee hanga suphaa ijaarsaa fi motora jeezii xiyyaaraatti ni qabaata jechuudha. Medicine devices such as a heart monitor, implant or biochip transponder in a farm animal can transfer data over a network and are members of Internet of Things. Meeshaaleen yaalaa kanneen akka meeshaa ornee hordofu yookaan heart monitorii qaama keessaa dhabamu yookaan immoo biochip transponder kan jennu beelladoota gandaa keessatti argaman odeeffannoo neetworkii irratti dabarsuu kanneen danda'an isaanis meeshaa IoT jechuudha. Isaan kunillee faayidaa akkasii akka inni qabudha. The IoT consists of a gigantic network of internet connected things and devices. Internetii wantoota egaa neetworkii guddaa wantootaa fi meeshaalee intarneetiitiin wal qabatanii of keessaa ni qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf amma ring kan jennu a doorbell that links to your smartphone. Bilbilli karra yookaan immoo doorbellii bilbila keenyaa isa qaroo yookaan smartphone waliin kan wal qabatu dabalata haaraa IoT fakkeenyaaf gaarii ta'a jechuudha. Kunis egaa yeroo bilbilli carraa
cuqaasama yookaan ringiin mallattoo isaa yommuu inni nuuf ergu eenyu akka ta'e akka agarruudhaaf akkasumas akka waliin dubbannuuf yeroo itti nu dandeessu isheen kun internet of thingii qaqqabannaan namaatu keessan jiraate yeroo itti odeeffannoo argachuuf dubbachuu ittiin dandeenyudha. Inni kun just kan itti aanu areas where internet of things is applicable. Bakkeewwan internet of thingii yookaan internetii wantoota itti hojiirra ooluu danda'an ilaallaka. Jalqaba irratti in connected industry wal qabate keessatti hojiirra ni oolu jechuudha. In smart city magaalaa qaroo ta'an keessatti magaalota mimmiidhagoo keessatti magaalota babbareedoo digital ta'an keessatti internetii wantoota faayidaa olaanaa ni qabaate jechuudha. In using smart home mana qaroo yookaan smart home fayyadamuu keessatti mana standardii isaa eeggate mana jireenyaa ammayyaa keessatti illee in smart energy humna yookaan anniisaa bara kanaa keessatti smart energy keessatti in connected car konkolaattota wal qabate keessatti in smart agriculture qonna ammayyaawaa keessatti in connected building and campus ijaarsaa fi kaampaasii wal qabate keessatti in health care tajaajila fayyaa keessatti illee internet of things ga'ee olaanaa qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhukkuba adda baasuu keessatti haa ta'u dhukkuboota sana hordofuu keessatti haa ta'u in logistic and other domains logistikii fi dameewwan biroo keessatti illee iddoon itti hojiirra ooludha jechuudha. Iddoon itti hojiirra ooludha just itti aanuun kan jiru IoT systems allow users to achieve deeper automation analysis and integration within a system. Sirnoonni internet of thingii fayyadamtoonni sirni tokko keessatti of danda'ummaa yookaan immoo automation kan jennu xiinxalaa fi walta'iinsa gadi fageenya qabu akka goonfatan dandeessisu jechuudha. Internetii wantoota kunneen it also improves the reach of these areas and their accuracy. Akkasumas dhaqqabamummaa yookaan biraan ga'u dameewwan kanaa fi sirrummaa isaanii ni fooyyessa jechuudha. IoT utilizes existing and emerging technology for sensing, networking and robotics. Internetii wantoota kunneen hubannoo yookaan immoo seensingii miireffannaa niitoorkii fi roobostikii teekinooloojiiwwan jiranis ta'e warra haaraa dhufanitti fayyadama jechuudha. Warra haaraa dhufanitti ni fayyadama. Warra amma hojiirra jiranittis ni gargaarama jechuudha. IoT'n teekinooloojiidhaan deeggarama waan ta'eedhaaf. It is new and advanced element bring major changes in the delivery of product, goods and services and the social, economic and political impact of those changes. Kutaaleen isaa haaraa fi guddataan kun dhiyeessii oomishaalee haa ta'u meeshaalee fi tajaajiltoota keessatti jijjiirama guddaa ni fidedhamee amanama jechuudha. Akkasumas kana qofaa miti dhiibbaa hawaasummaa dinagdee fi siyaasa jijjiiramoota sanaas ni fidu jedhamee itti amanama jechuudha. Internet of thingin wanta salphaa konseptii salphaatti bira darbamuu danda'ullee miti jechuudha. Konseptii salphaatti bira darbamu miti. Asirratti kan ilaallu fiigarii kana irratti fiigarii 4.1 IoT in different domains. Isheen kun egaa dameewwan adda addaa keessatti internet of thingii yookaan just internetii wantoota egaa dameewwan adda addaa keessatti just wantoota nuyi amma kaafne ilaalaa turedha. Fakkeenyaaf amma the image shows icons for healthcare, smart home. Isheen kun egaa maal ibsa egaa wantoota nuyi karaa walitti ilaalaa turre fakkichi egaa mallattoolee kanneen akka tajaajila fayyaa, mana bareedaa ta'e, mana ammayyaawaa, muuziqaa, kaameeraa, bilbila, ergaa iimeelii, ibsaa, saayitii, loojistikii, suphaa indastirii, qonnaa fi magaalaa ni agarsiisa jechuudha. Just isheen kun dameewwan adda addaa keessatti internetii wantoota ga'ee inni taphachuu danda'u kan nuuf eerudha jechuudha. Kan nuuf eerudha. Itti aansuun egaa mata duree guddaan walii wajjiniin ilaallu akkuma arra sadarkaa irra ga'ee qabu internet of thingiin seenaa keessa taree dhufellee ni qabaate jechuudha. History of IoT. Isheen kun maan seenaadha jechuudha. The internet of things has not been around for very long.
Intarneetiin wantoota yeroo dheeraaf kan ture miti. Isheen kun yeroo baay'ee true false irratti obboloota keenya barattoota baay'ee kan gowwoomsudha jechuudha. Intarneetiin wantoota kunneen egaa yeroo dheeraaf kan ture miti jechuudha. Baraneedha yoo inni hin danda'ama. Adeemsa yeroo keessa kan dhufedha jechuudha. Seenaa dheeraa hin qabu. Since the early 1800s they have been visions of machines communicating with one another. Jalqaba bara 1800tti egaa bara sanarraa kaasee mul'anni maashinoonni walii isaanii waliin wal quunnaman ture jechuudha. Maashinoota waliin quunnamsiisuu kan jedhu mul'ata akkasii yaada akkasiitu ture jechuudha bara sana. In 1830s and the 1840s, machines have been providing direct communication since the telegraph or the first landline was developed. Bara 1830mootaa fi 1840mootaa keessa erga teelegiraafiin yookaan landline inni jalqabaa hojjetamee kaasee maashinoonni quunnamtii kallattii kennaa dhufan jechuudha. Maashinoonni kanaaf hojiirra oolaa dhufan jechuudha. In June 3, 1900 described as wireless telegraph is the first radio voice transmission took place, providing another necessary component for developing the Internet of Things. Waxabajjii June sirriidha. Waxabajjii 3 bara 1900 quunnamtiin sagalee raadiyoo inni jalqaba wireless telegraph jedhamuun ibsame ni gaggeeffame jechuudha. Kunis intarneetii wantoota uumuuf kutaa barbaachisaa kan biraa dhiyeesse yookaan immoo fala biraa tokko qabatee achi as ba'e jechuudha. In 1950s the development of computers began. Bara 1950mootaa keessa immoo guddinni kompiitarootaa ni jalqabbii gaarii agarsiise jechuudha. Kana keessatti egaa in 1962 the internet itself, a significant component of the IoT, started out as part of Defense Advanced Research Project Agency. Bara 1962tti immoo wanta baay'ee nama dinqu keessaa intarneetiin inni kutaa IoT guddaa ta'e akka qaama Defense Advanced Research Project Agency ni jalqabe jechuudha. Tokko yeroo itti jalqabedha. Kanaaf bara 1969 gara ARPANETitti jijjiirame jechuudha. Involved into ARPANET. Seenaa akkasii keessa darbuudhaan egaa Internet of Things irra nuyi agarru kun hojii irra oolaa kan dhufe, hojii irra oolmaa kan argate jechuudha. Itti aanuun kan jiru the traditional field of automation, dameewwan of danda'ummaa yookaan automation kanneen nuyi ittiin jennu, including the automation of building and homes. Isaan kunneen kanneen akka of danda'ummaa ijaarsaaf manneenii dabalate, wireless sensors networkiiwwan miira fannistootaa wirelessii ta'an, inni biraan GPS control system and other all support the IoT. Sirnoota to'annoo fi kanneen biroo hundi intarneetii wantootaatiin ni deeggaru jechuudha. Kevin Ashton, the executive director of Auto ID Labs at MIT, was the first to describe the Internet of Things during the 1999 speech. Ishee kana sirriitti qabachuu danda'uutu isin rajaata. Kevin Ashton namni jedhamu daayirektarri hojii raawwachiisaa labsii Auto ID kan MIT bara 1999 haasawaa taasisaniin yookaan immoo dubbii taasisanii tarii interviyuu ta'uu danda'a yookaan madirakiitti boon dubbachuu ta'uu danda'a. Nama jalqaba yeroo jalqabaatiif Internet of Things jedhee ibsedha yookaan afaan isaa keessa yeroo jalqabaatiif IoT jettu nama keessaa baateef hojiirra oolmaa intarneetii wantootaatiif jalqaba kan dubbiidhaan nama ibsedha jechuudha namni kun. Kevin Ashton stated that radio frequency identification was a prerequisite for the Internet of Things. Kevin Ashton radio frequency identification kana IoT dhaaf ulaagaa dursaati jedhee amane yookaan immoo ni ibse jechuudha. He concluded it all devices were tagged, computers, cloud, managed, track and inventories. Kompiitaroonni isaan to'achuu hordofuu fi galmeessuu danda'u jedhee xumura itti godhe jechuudha. To some extent the tagging of things has been achieved through technologies such as digital watermarking, barcodes and QR codes. Hamma tokko wantoota mallatteessuun teekinooloojiiwwan akka digital watermarking, koodii yookaan immoo barcodes kan jennuu fi QR koodiitiin
yeroon itti danda'amallee ni ture egaa just inni kun istirii yookaan immoo seenaa internet of thinking keessa darbee dhufedha jechuudha egaa keessa darbee dhufedha. Xumuraa jirra baay'eema akka hin nuffine xiqqoo ishee baay'eema irra deddeebitanii si'a meeqatti deebitanii kurchii kana dubbisuurra anis jecha tokko irra reetuun hin darbin bifa kanaan hiika itti laachaa koonseptii isaa bifa kanaa isintti yoon dubbachaa deemesaniifis be'eessadha waan ta'eedhaaf xiqqoo ishee yeroon gaafa isin jalaa dheeratu akka isin hin nuffisiifne daraa keessan amma daqiiqaa 30dha xumuruuf yeroo gabaabaatu nafe daqiiqaa muraasa keessatti amma hin xumurre jechuudha. Paartii kana daraa keessan ijoollonni viidiyoo kana laayikiin goone viidiyoo kana laayik godhaa sheer gochuudhaan gaaddisa odaa jalatti affeerraa jaalala saba keenyaaf godhaa akkasumas warri maatiin ta'anii sabiskiraayib gochuun egaa amaleeffannaa keessan haa ta'u. Itti aanuun kan jiru mata duree guddaa advantage of IoT jedhu laalla. Advantage bu'aalee isaa yookaan faayidaawwan intarneetii wantoota qabu. Advantages of IoT span across every area of lifestyle and the business. Here is a list of some of the advantages that IoT has to offer. Bu'aaleen IoT ga jireenya guyyaa guyyaa daldala hunda keessatti ni babal'atu jechuudha. Daldala hunda keessatti ni babal'atu. Kanneen armaan gadii ga bu'aalee IoT jechuudha. Bu'aalee IoT jechuudha. The first one is improved customer engagement. Hirmaannaa maamilaa fooyya'aa ta'e fiduu keessatti ga'ee olaanaa qaba. Current analytics suffer from blind spot and significant follow inaccuracy, and as noted, engagement remains passive. Xiinxalli ammaa gaa hanqinaalee fi dogoggora sirrummaa irraa kan ka'e ni rakkate jechuudha. Akkasumas hirmaannaan ammaa gaa callisaa yookaan immoo paasiiviidha jechuudha. Callisaadha yookaan paasiiviidha. IoT completely transforms this to achieve richer and effective engagement with audiences. Garuu gaa IoT'n hirmaannaa bal'aa fi bu'a qabeessa ta'e namoota waliin uumuuf kana guutummaatti ni jijjiira jechuudha. Guutummaatti ni jijjiira. And the second advantage of Internet of Things is technology optimization. Kun immoo technology mijataa taasisuudha jechuudha. The same technology and data which improves the customer experience also improve device use and aid in more potent improvement in the technology. Technology wanii fi odeeffannoowwan muuxannoo maamilaa fooyyessan meeshaa fayyadamuu ni fooyyessu akkasumas egaa guddina teknoolojii humna qabuuf ni gargaaru jechuudha. IoT unlocks a world of critical functional and the field data. Internetii wantoota egaa odeeffannoo hojii fi dirree murteessaa ta'e banuun nu gargaara jechuudha. Dirree murteessaa ta'e banuudhaan nu gargaara. Reduced waste or maallaqa yookaan qabeenya badu hir'isuu jechuudha. Qabeenya qisaasa'u hir'isuu keessatti irree faayidaa qaba jechuudha. IoT makes area of improvement clear. Internetii wantoota akka bakkeewwan fooyya'insa qaban ifa taasisa jechuudha. Current analytic gives us superficial insight, but IoT provides real-world information leading to the more effective management of resources. Xiinxalli ammaa gaa hubannoo guddaa qofa nuuf kenna jechuudha. IoT'n garuu odeeffannoo addunyaa dhugaa dhiyeessuudhaan qabeenya karaa bu'a qabeessa ta'een akka bulchinu yookaan manaaja akka goonu keessatti management of resources keessatti ga'ee olaanaa taphata jechuudha. And the next one is enhanced data collection. Walitti qabama odeeffannoo fooyya'aa ta'e akka goonuudhaaf carraa bal'aa nuuf kenna. Modern data collection suffer from its limitation and it is designed for passive use. IoT breaks it out of those spaces and places it exactly where humans really want to go to analyze world. It allow an accurate picture of everything. Kuniga walitti qabamanni odeeffannoo ammayyaa daangaa ofii qaba. IoT'n garuu kanarraa adda kan ta'e daangaa kana cabsee bakka namoonni addunyaa keenya xiinxaluu barbaadanitti akka arganu nu taasisa jechuudha. Waan hundaaf fakkii sirrii ta'e nuuf kenna. Inni kun enhanced data collection keessatti ga'ee guddaa akkamii taphachuu akka ni danda'u kan nuuf eerudha. Xumurree jirra gaa mata duree kana qofaa ilaalleetu walii wajjiniin xumurre jechuudha. Mata duree kana qofaadha ilaallee walii wajjiniin kan xumurru. Kana caalaa yeroo keessan hin fudhannu sababni isaa
konseptiiwwan kana lamman ilaalleetu gabaabaatti xumurra yeroon keenyas baay'ee hin deemne waan ta'eedhaafi. Disadvantage of IoT as keessatti immoo miidhaa IoT jechuudha. As number of connected devices increase and the more information is shared between devices, the potential that a hacker could steal confidential information also increases. Akka lakkoofsi meeshaalee wal quunnamtii dabalaa deemuu fi odeeffannoon hedduun meeshaalee gidduutti wal jijjiiruun carraan haakerri yookaan haakeroonni warri odeeffannoo icciitii hatuu danda'us ni dabala jechuudha. If there a bug in the system, it is likely that every connected device will become corrupted. Yeroo sirna sana keessa hanqinni yookaan bug jiraate meeshaaleen wal qabatan hundi miidhamuun isaanii ni mala jechuudha. Sababa qulqullinni yookaan immoo standard kan jennu wal fakkaataa addunyaa miira IoTf hin jirreef meeshaaleen oomishtoota adda addaa irraa dhufan walii isaanii waliin wal quunnamuun rakkisaadha jechuudha. To communicate each other manufacturers kun difficult ta'a jechuudha. It's difficult. Inni biraan dhaabbileen dhumarratti meeshaalee IoT baay'ee tarii miiliyoonaan lakkaa'aman waliin hojjechuuf ni dirqamu. Meeshaalee sana hunda irraa odeeffannoo walitti qabuu fi bulchuun qormaata guddaadha jechuudha. From all those devices will be challengeful. Challenges of IoT yookaan immoo qormaata interneetii wantoota gaafa ilaallu jalqaba irratti security yookaan nageenyadha jechuudha. IoT creates an ecosystems of constantly connected device communicating over networks. IoT ni sirna yookaan immoo ecosystemii meeshaaleen yeroo hunda networkii irratti wal quunnaman ni uuma. Tarkaanfii nageenyaa jiraatus sirna kana to'annoo xiqqaa qofa kenna jechuudha. To'annoo xiqqaa qofa kan kennu kunis fayyadamtoonni lola yookaan immoo attackers kan jedhu adda addaaf akka saaxilaman taasisa jechuudha. Ganni kun challenge jechuudha. And the next one is privacy. Kun immoo icciitii yookaan immoo dhuunfummaa privacy namoota jechuudha. The sophistication of IoT provides substantial personal data in extreme detail without the user's active participation. Bilchinni IoT hirmaannaa dammaqaa fayyadamaa malee odeeffannoo dhuunfaa bal'aa bifa xaxamaa ta'een dhiyeessa jechuudha. Ganni kun just icciitii irratti xiqqoo ishee challenging fuulii akka inni ta'edha. And the next one is flexibility. Kun immoo mijataa ta'uudha. Many are concerned about the flexibility of an IoT systems to integrate easily with another. Namoonni hedduun dandeettii sirni interneetii wantoota sirna biraa waliin salphaatti wal simachuu irratti yaadda'u jechuudha. Sirnoota wal dhaan yookaan immoo wal harkatti cufaman keessaa of argina jedhanii yaaddoo isaanii yeroo isaan itti dhiyeessan ni agarra. Yaaddoo isaanii yeroo isaan itti dhiyeessan ni agarra. Itti aanuun kan jiru challenge inni biraan complexity yookaan immoo xaxamaa ta'uu isaa jechuudha. Some field of IoT systems complicated in terms of design, development and maintenance gives their use of manipulate. Kun namoonni tokko fayyadama teknooloojiiwwan hedduu fi haaraa irraa kan ka'e interneetii wantoota diizaayinii diriirsuu fi suphaa irratti xaxamaadha jedhanii yaaddoo jechuudha. And the next one is compliance. Seeraaf bitamuu jechuudha. Inni kun immoo kunis challenge jechuudha. Compliance kun wanta gaarii fakkaata garuu challenge IoT keessa jiru. Like any other technology in the realism of business must comply with regulations. IoT ni akkuma teknooloojii daldala biroo dambiiwwan jiran kabajuun isaa dirqamadha. Its complexity makes the issue of compliance seems incredibly challenging when many consider standard software compliance a battle. Yeroo baay'ee seera softweerii idilee kabajuun akka qabsootti ilaalame jechuudha. Kanaafuu xaxamaa ta'uun IoT dhimma seeraaf bitamuu kana daran xaxamaa akka inni godhu taasiseera. Tuqaan dhumaan walii wajjin ilaallu how does it work kan jedhudha yookaan immoo akkamitti hojjeta. An IoT ecosystems consists of web enabling smart devices that use embedded processors, sensors and communication hardware to collect, send and act on data they acquire from their environment. Sirni IoT meeshaalee qaroo weebii irratti hojjetan kanneen processorota miira yookaan immoo sensors kan jennuu fi meeshaalee quunnamtii of keessaa qaban irraa ijaarame jechuudha. Isaanis naannoo isaanii irraa
odeeffannoo walitti qabu erguu fi hojiirra oolchuu irratti hojjetu jechuudha. IoT device shares the sensors data they collect by connecting to an IoT gateway. Meeshaaleen IoT ga odeeffannoo miira fannistootaa yookaan immoo sensors data kan jennu walitti kan qaban IoT gateway kan jennu yookaan meeshaa biraa waliin wal qabsiisuun qoodu jechuudha. Achitti ga odeeffannoon sun duumessa yookaan cloud irratti yookaan achumatti locally xiinxalame jechuudha. Sometimes al tokko tokko ga meeshaaleen kunneen meeshaalee biroon kanneen wal fakkaatan waliin wal quunnamuun odeeffannoo wal irraa argatan irratti hundaa'anii tarkaanfii fudhatu jechuudha. Gajeessinni kun how it work akkamitti akka inni hojjetudha. For instance, to set them up, give them instructions or access the data. Fakkeenyaaf isaan qopheessuuf ajaja kennuuf yookaan odeeffannoo argachuuf namni ni barbaachisa jechuudha. The connectivity, networking and the communication protocols used with this web-enabled device largely depend on the specific IoT application deployed. Wal quunnamtiin networkii fi projektoonni meeshaalee weebii irratti hojjetan kana waliin fayyadaman harka caalu tajaajila IoT'n diriirfame irratti hundaa jechuudha. Hundaa jechuudha. Daraa keessanii akkasiin hin uffine beeka xiqqoo sa'aatiin keenya baay'ee nu jalaa fagaate naannoo daqiiqaa 40tti dhiyaateera. Egaa viidiyoo itti aanuun paartii 2dhaan chaaptarii 4ffaa Internet of Things yookaan intarneetii wantoota kanatti goolaba itti golchuu yaalle jechuudha. Kanaaf yeroo keessan fudhadhe irra bal'inaanii amma deebinee wal agarrutti nagaan isin wajjiniin haa ta'u.